saakesako wanna amale jalali saakesako wanna amale anomarane ofisi wala kanaaf kana compare angoonu kristaanonni kana hubachuu akka dandeenyudha nama waaqa warri taane akka hubachuu dandeenyu namni kana hubachuu danda'udha jireenyi isaa kan kanaaf roomee 5 irratti hafuurri qulqulluun keessatti maal godhe onnee keenya keessatti laphee keenya keessatti dhangala'eera hafuurri qulqulluun keessatti dhangala'e kun akkasuma taa'uudhaaf miti nu geeddaruudhaaf enerjaayiz nu godhuudhaaf nu kakaasuudhaaf karaa sirriitti nu gaggeessuudhaaf nu jabeessuudhaaf haleluuya kana yeroo godhu waaqayyoon karaa sirriitti nu geessa haleluuya kanaaf nu immoo ijoollee waaqaa taane akka kanaan dubbachaa deemna firee nurraa mul'achaa deema akka wangeela Yohaannis 15 irraa argitan firee qabna waayiniin sun firee qaba argitan achirraa wata namni karaa Kiristoos hin ta'e firee qaba fireen jireenya isaa irraa mul'ata abaluun jireenya isaa maal irraa ka'e geeddaramee jedha namni abaluun maaliif akkas ta'ee jedha namni abaluun maaliif akkas ta'ee jedha yeroo kana jedhu namni waa'ee keenya hin beeku nuyi akkuma waayiniin lafaan bishaaniin hundee biyyeetii wal qabatee guddatu kana nu Kiristoosii wal qabnee jireenya keenya gadi fageenyaan bal'inaan hubannaa guddaadha waan guddachaa deemu jireenya keenya irratti garaagarummaan mul'ataa jechuudha kana kan godhu waaqa ulfinni kabajni isaaf haa ta'u kanaafi nuyi kana yeroo goonu jireenyi keenya geeddaramaa deema ulfinni waaqayyoof haa ta'u kanaaf jaalalli Kiristoos safaran beekumsa namaa irra darbu yookaan immoo safara namaatti irra darbu kuni 19 argitan nan kadhadha guutummaan isiniifan kadhadha jaalalli Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu suni beektanii guutummaa waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutummaa isaattiif nan kadhadha akka isinii guutuuf nan kadhadha haleluuya argitee gadi fageenya waaqayyoon nu kenne kana hubachuudhaaf kadhannaan baay'ee barbaachisaadha namni illee nu kadhachuu irra jiraata nu lafa kadhachuu qabnaa jechuudha kanaaf jaalalli Kiristoos nu qabu tokko kana akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf Kiristoos nu jaalate yeroo jennu tokko gara kadhannaatiin hubannaa isaa argannaa jechuudha akka roomee amma isinitti maa ture kun baay'ee barbaachisaadha ilmoo namaatiif gammachuun akka kanaan dura dubbachaa turre very essential baay'ee barbaachisaadha ilmoo namaa capability qabdu baay'ee murtaa'aadha namni humni inni qabu baay'ee murtaa'aadha humni inni qabu kun murtaa'aa akka ta'u kan godhe keessaa inni tokko maali cubbuu gara addaamiin lafa addunyaa kanatti dhufe namni jallaadha maaliif namni cubbuu godha waan namni barbaanneen godhee of argaa jedha sagalee waaqaa yeroo tokko ani mataan koo ofin arga akkasitti yeroo tokko waan ani hin barbaanne waan ani sirrii miti jedhaa ofitti maa ture namarratti maa tureen on godhuuf arga of course keessa hin deebi'a garuu akka kanan taane kadhannaa fi ruutir ta'ee jireenya keenya keessatti wanni kun akka gadi dhaabatu yeroo barbaannu sagalee waaqatiin geeddaramaa deemuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf gooftaan keenya kanarratti nu gargaara gammachuu keenya keessa guutuudhaan comfort nu godhuudhaan waaqayyoon jireenya keenya maal godha totally transformed godhaa deema kanaaf roomeen 12 irratti sagalee waaqaa maal jedha geeddaramaa malee addunyaa kana fakkaatina sammuu haaramuudhaan geeddaramaa malee addunyaa kana fakkaatina ba'amroo mattaadas talawwaxu inji ina lamatti misalu afaan amaariffaatiin jedha kanaaf addunyaa kana akka nu fakkaanne kan nu godhu maali sagalee waaqayyooti sammuu keenya kan haaramu sagalee waaqayyooti kanaaf beekumsi nu qabnu dandeettii nu qabnu karaa nu qabnu karaa kanaan hubannaa deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e yaaduun gaariidha kanaaf jireenya kiristaanaa keessatti hubachaa kan dhumnu karaakterii waaqaa maal akka ta'e kadhannaa keenya keessatti yaadaa dhumna barachaa dhumna waaqayyoon karaakteriin isaa maali jaalala karaakteriin isaa maali dhiifama karaakteriin isaa maali patience yookaan immoo obsa kana hubachaa dhufuudhaaf yoo barbaannu waaqayyotti dhiyaachaa deemna kadhannaa keenya hubannaa keenya humnaan godhuu hin dandeenyu waan experience keenya godhuu hin dandeenyu waan gaarummaa waaqayyootu jireenya keenya keessatti godhaa dhufa kun immoo of course yeroo barbaada effortii barbaada investmentii barbaada wanni tokko invest otoo hin godhin effort otoo hin godhin yookaan irratti waan badhaadhaan godhin bu'aan eegina otoo hin baratin otoo hin kadhatin otoo yeroo fudhatin guddinni hafuuraa dhufuu hin danda'u kanaaf yeroo gaafataa jechuudha waan hundumtuu raawwachuudhaaf yeroon immoo waan sirrii godhamuudhaan kanaaf jireenya keenya keessatti hafuurri qulqulluun kana hojjechaa deema Efesoon ergaa Efesoon asuma dubbisaa jiru 5:18 irratti maal jedha hafuura qulqulluudhaan malee wayin xajjidoo kan xajjidan machaayina maaliif hafuura qulqulluun keenya keessa keenya akka guutu sagalee waaqaan barbaada yeroo hundayyuu hafuura qulqulluun guutamuun jira fayyina yeroo tokko ta'a malee hafuura qulqulluudhaan yeroo tokko fayyineen ilmoo waaqayyoo taana malee yeroo hundayyuu guutamaa deema yeroo hundayyuu guutamaa deema wanni guutamnu kun maali dhugaa guutamaa deema qajeelloo guutamaa deema jireenya kiristaanaa guutamaa deema jireenya
karoora waaqayyoo nu qabu hubachuudhaan guutamaa deemna. Jireenya waldaa keessatti eebba namaa ta'uudhaan guutamaa deemna. Jireenya yeroo hunda cubbuurraa deebuun guutamaa deemna. Kuni hafuura qulqulluu barbaachisa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma waaqni qulqulluu yookaan immoo akkuma qulqulluu ta'e isinillee maal ta'a akkuma waaqaatti qulqullaa 5:48 Maatiyoos irratti. Qulqulloofne akkasaa ta'u yoo baanne garuu gadi qulqulli keenyaa garasitti akka ta'u waaqayyoon akka qulqulluu ta'e gara qulqullina waaqatti deemna. Qulqullummaan kun of course bishaan nuuf dhiquu miti. Waa kennu kennaa baay'ee kennuu miti. Akkas ta'e kennaa baay'een kenna lafa kanarra jiru waaqatti naman. Isaantu mootummaa waaqa galaa jechuudha karoorri waaqaa kanaa miti. Of dhiqu bishaan of dhiquu miti namoonni baay'een bakka dhokannaa fi gadaamii yookaan mana daddaa keessa seenanii bakka bara dhiiraa achi keessan jiraadha jedhu. Akkasitti illee miti. Karaa waaqatti dhiyaachuun sagalee waaqaa akka dubbatutti. Kanaaf kun jireenya kiristaanaatti barbaachisaadha. Safara malee jireenya keenya keessatti waaqayyoon kana guutaa deema. Safara malee caalchisee gochuu danda'a. Sagalee waaqaa maal jedha 20 dhumarratti gara fireeziin dhumaa safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Waaqayyoon safara malee jechuun wanni tokko meejer otoo hin ta'in otoo hagana qunnaa haganaa kiiloo haganaa maalii haganaa otoo hin jedhamin jechuudha. Gooftaan keenya akkasitti kennaa deema. Humna isaa, hojii isaa, ayyaana isaa, badhaadha isaa, eebba isaa waaqayyoon akkasitti kennaa deema. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kiristaanni yeroo hundayyuu akkuma kanaan dura dubbanne bu'aacee adda addaa keessa ba'aa jeema. Bu'aaceen kun of course nu jabeessa. Bu'aaceen yeroo baay'ee opportunity yookaan carraa guddaadha jabaachuudhaaf. Kanaaf waaqayyoon proomisii wannu godhe bira ga'uudhaaf bu'aacee jireenya keenya fuuldura jiru darbaa deema. Gaara jireenya keenya fuuldura kaa'uu danda'a seexanni yookaan wana adda addaa. Yaadattoota hin baaqoo yeroo dubbatu ergaa isaa irratti ati gaarri na fuuldura jirtu maali jedhee gaafii gaafata. Gaara jechuun fiizikaalii gaara wayii miti. Yaada waan adda addaati. Cinqii ta'uu danda'a. Waan dogoggoraa ta'uu danda'a. Kanaaf ati maali jedha. Kanaaf Roome irratti Roome 8 irratti gara 35 sagalee waaqaa yeroo dubbatu kuni maali jedha sagalee waaqaa yeroo gaafatu. Kanammaa kuni kan hunda caaluu danda'u hunda danda'u Kiristoosin moota caallaa jedha sagalee waaqaa haleluuyaa. Kanaaf darbaa deemnaa jechuudha sagalee waaqaa akka dubbatu. Waaqayyoon kan nuu kaa'e eebbini nuu qabu eebba guddaadha. Asirratti gaafii adda addaa qabaachuu dandeenya. Gaafii nu qabnu fuudhaaf heeruma ta'uu danda'a, waa'ee ijoollee keenyaa ta'uu danda'a, biyya tokko hojii jijjiiruu ta'uu danda'a, hojii argachuu danda'a, barumsa irratti istiraagilee adda addaa qabaachuu danda'a, daba namni irratti hojjetu irratti ta'uu danda'a. Kun hundumtuu ija waaqatiin hin argama. Kanaaf kana waaqayyoon hin jijjiira, hin geeddara. Waaqayyoon kana jireenya gaariitti geeddara. Waaqayyoon nama nu godha. Istiil nama gaariidhaayyuu nama waaqati. Garuu wanna hadhaa ta'e kana waaqayyoon gara mi'aatti geeddara. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa nu kaasuu duwwaa miti. Du'aa nu kaasuu duwwaa miti. Nu eebbisee lafa kanarratti illee eebbaftaanii akka jiraannu barbaada waaqayyoon. Kanaaf dhaloota hunduma biratti bara baraan isaaf huqqubni haa ta'u amiin jedha dhumarratti lakkoofsa 21. Maaliif akkas jedhaa? Kabajni bara baraa isaaf haa ta'u. Yeroo baay'ee waa'ee kabaja waaqa yeroo kaafnu waan nutti toleef waaqaaf kabaja akka kennu nurra jiraatutti yaadna. Yeroo baay'ee yaaduun nurra jiraatu kabajni waaqaaf waan sababni nutti uumamne kana. Yaadattoota uummata Israa'el Misiri irraa yookaan Gibxi irraa Faroon irraa gadhiisi waaqayyoon yeroo jedhu uummanni ani uume akkana kabaju akkana tajaajilu maal godhe gadhiisi. Fayyinni Kiristoos hin arganne illee kabaja waaqaa fiduutu irra jiraata. Yeroo hundayyuu kabajni afaanii barbaachisaadha, kadhannaa keessatti barbaachisaadha, jireenya barbaachisaadha. Kabajni waaqayyoof nu finnu yeroo hundayyuu waaqayyoof kabaja kennuutu irra jiraata. Yeroo baay'ee kabaja kennuun kan nama rakkisu yeroo adda addaati. Yeroo rakkina keessa jiru kabaja waaqaa kennuun baay'ee rakkisaadha. Istiil garuu barbaachisaadha. Waaqaaf yeroo san kabajuun rakkoon waaqayyoon yookaan haala amma keessa jiru saniin waaqa galateeffachuudha miti. Garuu waaqayyoon akkas keessaa nu baasu beekuudhaan galateeffachuun yeroo tokko immoo quufni keenya galata nu dhooba waaqaaf galata. Quufa jechuun bakka jireenyi nuti toleera, karaa nuti toleera, bakki jiraannu, biyyi jiraannu, haalli jiraannu nuti tole taanan inni raafannaa galata waaqa galchuu. For garanti goonaa jechuudha waan irra jiraannu kana. Really jireenya waaqayyoon nu kenne kuni yeroo hundayyuu galata jireenya keenya keessaa barbaada waaqayyoon. Single day waaqayyoon guyyaa nu kenne hunda keessaa wanni inni jireenya kiristaanaa keessaa nama waaqaa keessaa barbaadu galata. Kanaaf Daawitoo jedhu galata aarsa afaan koo si fuulduratti dhiyeessa. Hoolaan qallu amma nuyi. Adiin qallu gurraachaan qallu wanni goonu hin jiru wanni biraa.
afaan keenyan garuu aarsaa dhiyeessina waaqa keenya. Akkamitti gaduuf cabsine yaadattoo ta'e haati manaa Daawit foddaarran laaltee abbaan manaa isaa yeroo galateeffatu yeroo faarfatu argitee tuffatte. Maaliif akkan waaqa kana galateeffadhu maaliif akka faarfadhu ani beeka eessaa akkana fide tikseerra maalirraa jedha yeroo dubbatu. Hundi keessa eessaa dhufne oo xiqqaate koo du'a keessa turre cubbuu keessa turre karaa dogoggoraarra turre karaa faallarra turre dabarra turre dukkana keessa turre jireenya ni leewwata jireenya gadhaanaa keessa turre gadhaanaa keessa iyyuu immoo jireenya dabaa keessa turre har'a waaqayyoon karaa daddaatiin jireenya keenya geeddareera haleluuyaa. Gara fuulduraallee waaqayyoon kana jijjiiruudhaaf abdii nu kennee jira. Abdiin kunillee abdii dhugaati. Yeroo baay'ee waa'ee abdii dhugaa yeroo dubbannu abdiidha yeroo jedhamu tasfaa jechuu miti akka afaan Amaariffaa tasfaa yookaan waan ta'u waan hin taane jechuun. Abdii jechuun akka jecha Giriikiitti yookaan jecha Ibruutti shakkii tokko malee waan hojiirra oolu jechuudha. Shakkii tokko malee maal ta'u kan hojiirra oolu jechuudha akka sagalee waaqayyooti. Kanaaf sagalee waaqaa maal dubbata? Abdiin inni isinii kenne abdii dhugaadha sagalee waaqaa. No doubt. Wanna kana wajji walitti shakkiin hin jiru. Kanaaf yeroo hundayyuu waaqayyo waan nu karoorse kanaan isa galateeffanna. Roomeen 11:36 maal jedha? Waa hundumaa waaqa galateeffachuun akka jira sagalee waaqa. Waa hundumaa. Hundumtuu kan ta'e isaaf kan isaati sagalee waaqa dubbatu. Nurraa wanni ta'e jira. Jireenya keenya irratti wanni ta'e jira. Dhalachuu keenyaan jalqabe. Ani bara ijoollummaa koo yeroo dubbatti deebi'ee laata akkaataan itti guddadhe akkaataan jireenya namummaa koo ittiin of argee hoo yaadadhe is a miracle life. Jireenya miraakilii waaqayyoon jireenya koo keessatti hojjeteedha. Isa duwwaa otoo hin ta'in kan ammaallee cubbuu nan hojjedhe jalina nan keessa darbe wallaalummaa nan keessa darbe dukkana nan keessa hulluqe hunda keessatti waaqayyoon na gargaare na ceesii har'aan na gaheera. Waaqayyoon har'aan na gahe immoo haga dhumaallee na oofa. Kanaaf Filiphisiyoos irratti tokko jaarratti maal jedha? Waaqayyo waan gaarii isin hojjechuu jalqabe maal godha? Fiixa akka baasu nan abdadhaa jedha. Kana abdii jechuun abdii dhugaa jechuun haleluuyaa. Kanaaf waaqayyoon gaarummaa isiniin jalqabe waaqayyoo hojii isiniin jalqabe maal godha? Fiixa baasa. Namni waaqayyoo kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo hundayyuu. Kanaaf kuni galata waaqaa fiduutu irra jiraata yeroo hunda. Kadhannaa keenya keessatti jechuudha. Kadhannaa yeroo kadhannu galata waaqayyootiin, kabaja waaqayyootiin, ulfina waaqayyootiin deemnaa jechuudha. Karaan keenya illee karaa ulfina waaqaati yeroo hundayyuu. Karaa biraa miti karaan nu qabu. Waaqayyoo ulfeeffanna, waaqayyoo kabajna. Itti aansee namallee kabajuu qabna of course. Waaqayyoon nama nuu kenne waldaa keessatti, paasteroota nuu kenne, bulchitoota waldaa nuu kenne, haadha manaa nuu kenne, abbaa manaa nuu kenne, ijoollee nuu kenne, risoorsii adda addaa nuu kenne waaqayyoo waaqa galateeffannatti. Mootummaa waaqaa nu dhaalchisuu duwwaa utuu hin ta'in asumatti waaqayyoo waan nuu kenne qaba. Yeroo baay'ee namoonni rakkoo nu qabnu maali? Waan nu bira jiru dhibnee waan fageenyaa ilaalutti sammuun keenya cinqama. Baay'ee cinqatii kan jedhamu definitionii warra hikiminaa yookaan saayikootiraappii yookaan hikiminaatiin cinqatii yookaan dipireeshinii jedhamu sammuun namaa waan hin dandeenye tokko waa'ee boruu tokko har'a godhuudhaaf cinqamuu jechuudha. Waan hin dandeenye tokko first of all hin danda'u. Lammaffaa waa'ee boruuti. Waa'ee isaa cinqamuu jechuudha. Waa'ee har'aa miti beeka. Kanaaf gooftaan keenya maal jedhe? Waa'ee boruu hin cinqaminaa. Maatiyoos 11:28 ba'aa keessan hunda fidaan ofirratti kennaa maamul waan tokkotti hin cinqaminaa. Kanaaf wani nu cinqunnu iyyuu ba'aa finnee isatti kennina. Ba'aa keenya immoo gooftaan hin baata. Humna isaa immoo nu kennaa jechuudha. Jireenya kiristaanaa keessatti miraakil laayif kan godhe yookaan immoo jireenya ajaa'ibaa kan godhu tokko kana. Fayyuun keenya ajaa'iba guddaaf ajaa'iba isa duraati cubbuu keessaa. Itti aansee immoo yeroo hundayyuu jabinaa fi akka karooraa fi yaada waaqatti jiraachuudhaaf humna sarara argachuu keenya. Haleluuyaa. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namoonni tokko tokko afaanii waaqa galateeffatu hojiin isaanii garuu faalladha. Afaanii wanni dubbannu wanni hojiirra oolchinis tokko ta'utu irra jiraata. Kuni jabeenya keenyarraan ta'u risoorsii keenyarraan ta'u waaqumarraa ta'a. Waaqa san godhe kana kabajni isaa waaqati nullee waaqati. Yeroo hundayyuu wanni keenya naanna'ee waa'ee waaqati irratti deebi'utu irra jiraata. Namoonni karaa kanarraa maqaa yeroo deeman rakkoo adda addaa keessa galaa deemu. Argitanii mootonni adda addaa yeroo baay'ee waaqayyo wajjin rakkina keessa kan seenan cubbuu hojjetanii gara waaqatti deebi'uu dadhabanii achumaan badu. Daawit kan adda godhu dogoggora hojjete waaqa fuulduratti kufee gara waaqatti deebi'e. Kanaaf seenan isaallee rakkinayyuu jireenya isaa keessatti mul'atee turu malee akka wangeela irraa dubbifnutti yookaan sagalee waaqa irraa dubbifnutti nama seenaa guddaa fi waldaa keessatti mana waaqaa keessatti hojii guddaa hojjetee darbee akka sagalee waaqa irraa hubanna. Namoota tokko immoo waan gaarii jalqabanii gaarummaa isaaniitiin kan akka Saa'ol ulfaa laaluu dandeenya. Seenan isaanii karaan taaniin xumurama dhumarratti. Mooticha ture inni mataan isaa.
Saa'ol. Saniifuu Daawit dura. Kanaaf akkaataan itti jalqabnu kabaja Waaqaaf fidu taanan namatu kabajama. Yeroo hunda kabajni waan lamaan ala ta'uu hin danda'u. Hookaa Waaqa kabajamaa, hookaa waan Waaqaaf faallaa ta'e kabajama. Waaqaaf faallaa kan ta'e jechuun qarshii ta'uu danda'a, aangoo ta'uu danda'a, maalummaa barumsaan arganne ta'uu danda'a. Whatever wanni nu yaadnu hundumtuu kabaja Waaqaaf fidu taanan kabaja mataa isaatii fida. Kabajni inni ofii fidu kun immoo kabaja duwwaadha. Kabaja waa tokko ta'uu hin dandeenyedha. Kabajni Waaqarraa argannu. Waaqayyoon nu kabaje miti maali? Waaqayyoon kabajni nu kabaje bar haga divine maalummaa isaa nu qoodutti. Akka ergaa Phexros irraa olaaltani divine jechuun Waaqa taane jechuu otoo hin ta'in kabaja guddaa nu kenne Waaqayyo. Haga maalitti? Haga jireenya bara baraa argachuutti. Cubbuurraa hiikamurra, jallinarraa hiikamurra, du'arraa hiikamurra, adabbiirraa hiikamurra. Eenyutu har'a nama ajjeese hiikuu danda'a? Eenyu gaafachuu danda'a? Cubbuun nu hojjenne garuu daangaa hin qabu. Erga ilanne. Even kan Addaam irraa nutti darbe mataan isaa salphaadha miti sanyiidhaan. Kan Addaam hin darbes karaa dhiiga Kiristoosiin. Karaan dhuunfaa keenyanis kan hojjenne karaa dhiiga Kiristoosiin. Waaqayyoon nurra haqee nu qulqulleesse. Nu qulqulleesse duwwaa otoo hin ta'in immoo nu bira jiraata. Yeroo hunda tiraansfariidha akkaawuntiin keenya kan ta'ee jiru Kiristoos wajjin. Cubbuuf dadhabbinni keenya karaa Kiristoositti qulqullinni isaa fayyisuun isaa gara keenyatti darbee ittiin fayyine. Isa duwwaa godhee nu biraa deeme otoo hin ta'in nu bira jiraatee immoo nu fayyine. Kiristoos hin deeme du'aa ka'ee mirga abbaa jira yeroo jennu karaa fuula qulqulluutiin ammalee nu wajjin jiraa jechuudha jireenya keenya jabeessuudhaan. Kanaaf jireenyi kiristaanaa yeroo hunda jireenya miraakiliiti. Jireenya miraakilii jechuun jireenya Waaqatti dhiyaachuudhaan galata Waaqaan galchuudhaan isa wajjin Waaqa galateeffachuun isa wajjin dhaabannee ittiin jiraannu jechuudha. Kiristaanni kana yeroo godhu yeroo hunda jabaachaa karaarra bu'aa nama Waaqaa ta'a kan deemu. Namni Waaqaa kan hin godhu yoo ta'e jireenyi isaa rakkina keessa jalaa deemaa jechuudha. Kadhannaan yeroo baay'ee piroogiraamiidhaan qabamaa, maalirratti kadhadhuudhaan qabamaa, kanarratti naa kadhadhaa jedhamaa. Riilii ani onoof deebi'ee of ilaalu waa Waaqayyoon ittiin ani kadhadhee liistii godhee pireeliistii koo keessatti qabadhee kanaafan kadhadha jedhee Waaqayyoon na raawwate raayit eeksi godhee yookaan immoo kana naa godhee deebi'ee jira jedhee Waaqayyo ittiin galateeffadhe bara baay'ee miti. Kuni dadhabina akka ta'een dubbadha. Ofii kootiif dhugaa dubbachuudhaaf Waaqa fuulduratti. Garuu kadhannaan nu kadhannu yeroo hundayyuu akka warra Efesoon kana hubannaan keenya akka gadi fagaatu badhaadhummaa Waaqaa jireenya keenya keessatti akka raawwatamu hagam akka gadi fagaatu hagam akka bal'atu hagam akka dheeratu hubachuudhaaf kadhannaan keenya barbaachisaadha. Kophaa isaatti immoo kadhannaa duwwaa akka hin taane sagalee Waaqaa barachuudhaan sagalee Waaqatiin guddachuudhaan akka ta'e immoo kana dagachuun barbaachisaadha. Kanaaf sagalee Waaqaa ittiin guddachuudhaaf sagalee Waaqaa nyaachuun barbaachisaadha. Nyaata malee namni guddachuu waan hin dandeenyeef. Yeroo nyaatu namni hin guddatu. Safara malee bal'aa kan ta'e kana. Safara malee dachaa malee guddaa kan ta'e sagalee Waaqaa kana hubachuudhaaf namni kan danda'u yeroo sagalee Waaqaa taa'ee barate. Barumsi kun bakka adda addaatti kennamuu danda'a baay'ee. Namni Baayibil kooleejii galee barachuu danda'a. Waldaa keessatti barumsa walitti aanaa barachuu danda'a. Baayibil istadii keessatti barachuu danda'a. Nama dhuunfarraa barachuu danda'a. Waaqayyoon akka isa barsiisu maateriyaal adda addaa qabachuun barachuu barbaachisaa ta'a. Yeroo tokko tokko waa'een barumsaa kun jeneraalii dubbatamu. Mee ispeesifikaa godhu. Fakkeenyaaf namni yeroo baratu matsaafa keenya keessa wanna baay'eetu jira. Wanni nu hubachuu hin dandeenye. Akkamitti hubannaa? Hubannaa jechuun kana seenaa kana bakka gaggaragalchanii waa hunda isaa hubachuu jechuun miti. Isa hubachuun gadhee miti. Keessattuu nama barsiisuuf. Garuu eebbi Waaqayyoon nuuf qabu maali? Kana hubachuu danda'utu nurra jiraata. Hubachuu qabaachuu nurra jiraata. Ittiin galateeffachuu qabaachuu nurra jiraata. Waaqayyoon maalirraa na fayyise? Kana hubachuu nurra jiraata. Cubbuun maali? Maal nama godha? Fallisaa maali? Balaan inni fiduu danda'u maali? Sagalee Waaqaa waa'ee cubbuu seera uumamatirraa haga matsaafa Yohaanis irraa dhumaatti maal dubbata? Mul'anna Yohaanis maal dubbata? Kana hubachuutu nurra jiraata. Kana yeroo ta'uudha sagalee Waaqaa jireenya keenya keessatti kadhannaadhaan gadi fageenyaan hundee godhatee dhaabachuu kan danda'u. Namni risoorsii otoo qabu rakkana yeroo baay'ee baankii keessa namni birrii otoo qabu rakkachuu jechuudha. Sagalee Waaqaa jireenya keenya keessatti akka ta'u eeyyamee otoo jiru akka ittiin dhaabannu eeyyamee otoo jiru rakkana asii achi deemna nama fuulduratti kufna. Yeroo tokko tokko immoo maqaa kiristaanaatiin namni nama sagaduutti deemaa jira. Karaa namaatitti deemaa jira. Namni nama waaqeffachuutti deemaa jira. Hin argitu yoo ta'e addunyaa irratti miidiyaa adda addaa irratti namoonni baay'ee giloorii mataa isaaniitiif dhaabatanii jiru. Akka Waaqatti waaqeffamuu barbaadu. Akka Waaqatti namni akka isaanii sagaduu barbaadu. Xiyyaara yookaan immoo eerkiraaftii adda addaa namni bitee fi isaan biyya adda addaa deddeemuu barbaadu. Aroopilaaniin moofa'e jijjiiraa miliyoona ganaatiin bitaa jechuu barbaadu.
manni koo mana akkasii ta'e baate mana guddaa akkasii bita. Namni waaqaaf tajaajilu tajaajila isaatii waan barbaachisu gochuun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoon dubbata. Qotiyyoo kana hojjetu maal afaanii hin danda'ama. Namni waaqaaf tajaajilu riilii kabaja argachuun riilii ijoollee isaa maatii isaatii waan godhamuu qabu godhamuutu irra jiraata. Akkuma humna waldaatti akkuma haala naannootti. Garuu namni kun kabajni isaa achirra darbee deemuun irra hin jiraatu. Kanaaf yeroo baay'ee waldaa keessatti rakkoo lamatu jira. Tokko hookaan namoota waldaa gaggeessan kana kabajni keenya seera malee irra darbee isaanuu jara macheessee dogoggora adda addaa keessa isaan galcha. Namni Itoophiyaa immoo kana godhuudhaan baay'ee salphaadha. Bakka kabajni keenya daangaa hin qabu, namaaf gajjechuun keenya daangaa hin qabu, bakki itti dhaabatu hin jiramu. Wanta baay'ee keessa seenaa namoonni sanii booda maal ta'u dogoggora adda addaa bakka yaada adda addaa keessa seenanii riilii tokko tokko dogoggora adda addaa keessa seenu gabaabumatti. Tokko tokko immoo namni keenya rakkoo nu qabnu maal namuma kabajamuun irra jiraatu, namuma waldaa keessatti nu barsiisu, nama waaqayyoon nu kaa'e, nama waaqayyoon kabaja kennu, rispeektii kennu kun irra jiraatu kan ammoo xiqqeessuu barbaada. Waldaa keessatti immoo rakkoon akkasii immoo jira. Kun lachuu sirrii natti fakkaatu. Maaliif akka sagalee waaqaatti namaaf akkuma namaatti kabaja kennu. Ultimately kabaja guddaa kan barbaadu. Eebba guddaa kan barbaadu. Galata guddaa kan barbaadu. Nurraa yeroo hunda gajjechuudhaan isa fuulduratti jilbeeffachuudhaan waa hunda kan barbaadu eenyu? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Fayyina kan nuu ta'e, araara kan nuu ta'e, jireenya kan nuu ta'e, bara kan nuu ta'e, ifa kan nuu ta'e, ollaa kan nuu ta'e, maatii kan nuu ta'e, bara onaa keessatti dhufee kan nu gaafate, kan nu dhaabe, kan nu jiraachise, kan nu geeddare, kan nama nu godhe. Warri keenya tokko tokko warri keenya nu gatanii kiristaana ta'uu keenya warri keenya waan adda addaa admaa adda addaa nurratti baanii waan adda addaa nurratti godhanii tokko tokko biyyaa baanee biyya namaa keessatti ammayyuu yeroo kana dhageessan biyya namaa keessatti biyya kiristinaan keessatti akka hin gaggeeffamne mootummaan dhoowwame keessatti mana namaa hojjechuudhaan imimmaan isinirra yaa'uudhaan rakkina adda addaa keessa warri jirtan waaqayyo wanni jedhu kana ilmoo kun si dhagaan jira si argaan jira sin jabeessa si wajjinan jira karaa ati deemtu kana ani sin ceessa ayyaanni koo si wajjin jira sagalee waaqaan dubbatu kana because gadi fageenya ayyaana isaa kana bal'ina ayyaana isaa kana kanaaf sagalee waaqaa kana akkaataa kanaan yeroo hubannu guddinni geeddarumsi dhufaa kan deemu waan keessa dabarru kana keessatti immoo waaqayyo nama biraatiif kan ta'u jireenya keenya keessaa baasa hadhaa jiru kana himiyeessa kanaaf biyyaafillee wangeelli guddaan karaa kanaan dhufa kanaaf kabaja waaqaa kenninaa jechuudha waaqayyoon ittiin waan nu eebbiseef ittiin jireenya waan nu kenneef ittiin waan ijoollee isaan nu godheef kanaaf mee walumaa galatti akkamitti kiristaanni jireenya keenya keessaa wanni gaariin ba'a yeroo jennee yaadnu akkaataa sagalee waaqaatiin jiraachuudhaan akkamitti gammaduu dandeenya yoo jenne akka sagalee waaqaatti jiraachuudhaan ittiin gammaduu jenna akkamitti isa kabajuu dandeenya waan goonu hundamuu kabaja isaa ulfina isaatii fiduudhaan kanaaf yeroo kadhannu immoo jabina afuuratiif beekumsaaf andaristaandingii qulqullina dizaayiroo kan immoo fedhii yaada waaqaaf kabaja waaqaaf kennu waaqa fuulduratti dhiyaachuudhaan yeroo hunda gowwummaa miti kiristinaan by the way yeroo baay'ee namni immoo waanuma hundumarratti akka gowwaatti amma of laaluu immoo barbaadu innis sirrii miti sagalee waaqaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana dubbate akka bofaatti maaliif namni waaqaa tokko waan hunda'uu kan hubatu ta'uutu irra jiraata argitanii akkasin biraatti akka bofaatti because wani dogoggorsu baay'eetu jira wani karaa nu jallisuu barbaadu baay'eetu jira kanaaf akkuma dhufaatii isaatti waan hunda'uu deebifnaa jechuudha lolloloo dhufu qabbanaan akkamitti akka deebifnu jalliin yeroo dhufu qajeelan akkamitti akka deebifnu dukkan yeroo dhufu ifaan akkamitti akka deebifnu kanaaf sagalee waaqaatti irraa kana yeroo barachaa deemnu jireenya kiristaanaa keessatti balaan dhufuu danda'u hundumtuu maal ta'aa deema diminish ta'aa deema karaa dhabaa deema jireenyi keenya maal ta'aa deema geeddaramaa deema jabaachaa deema waaqayyoon jireenya kiristaanaa gadi fageenyaan dhaaba ruutii godha giraawundi yookaan immoo gadi fageenya isaa dhaabinyi isaa hin jabaata saniin booda jireenyi keenya geeddaramaa deemaa jechuudha harri warra kana dhageessan warri gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin amanne isinitti himuu kanan barbaadu jireenyi keessan akka jijjiiramoo barbaadan abdii guddaa qabachuu barbaadan abdii dhugaa waaqarraa fudhachuu barbaadan abdii dhugaa eeguu barbaadan abdii shakkii hin qabne eeguu barbaadan ilma waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos fooniin maaram irraa kan dhalate maaram durbaa irraa kan dhalate foonii lafa kanarra kan jiraate qulqulluu kan ture kan nu cubbuu keenyaaf jedhee du'e kan awwaalame guyyaa 3 booda kan du'aa ka'e deebi'ee kan dhufu amma mirga abbaa kan jiru ilma waaqayyo inni mataan isaa waaqa kan ta'e isatti amanuudhaan akka ta'e
akka hubattan akka amantan isin waamicha isin dhiyeessuun barbaada. Namni kanatti amanu yeroo hundayyuu karaa jireenyaa qabaa jechuudha. Transformeeshinii guddaa qabaa jechuudha. Geeddarumsa guddaa qabaa jira jechuudha. Jireenya isaati irratti. Kanaaf jireenyi lafa kanarratti nu qabnu haga tokko nu geeddara. Barumsi nu qabnu, PhD nu qabnu, Maastersiin, Bachelor Degree nu qabnu hundumtu haga tokko nu geeddara. Garuu jireenya keenya totally transformed godhuu kan danda'u fayyina Kiristoosin argannu waan ta'eef gara fayyina kanaatti isin afeeruun barbaada kabajaa. Wanni isin gootan isatti amanuu gara waldaatti deemu. Namoonni waldaa gaggeessan akka isin kadhatan, akka isin barsiisan, akka isaanii walitti dhufeenya waan barbaadan keessa jiraadha kanaan dura. Waaqayyoon isa kaalkuleet godhee miti kan nu fayyisen hunda keenya iyyuu. Cubbuun kee guddaadha kiiloodhaan shalagee miti. Ija cubbuutiin yoo ta'e Phaawulos fa'aa jedhaniiru hundi keenya isuma jenna. Ija cubbuutiin yoo ta'e cubbuun kun hunda caala. Hankootu. Han Phaawulos cubbamaa caalu jedha sagalee Waaqa. Kanaaf cubbuun keessan miti dubbii guddaa kan godhu amma waa gara Waaqaatti dhuftanii cubbuu keessa Waaqa fuulduratti dhiyeessitanii akka karoora fi yaada Waaqatti fayyuudhaaf yaaduu keessa waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyoon kana ammallee hin jijjiira, jireenya keenya karaarra buusa, nama nu godha. Inni xaanee isinitti himuu barbaadu namni kiristaana taatanii dogoggoraaf dadhabina adda addaa keessa immoo deddeebitan Waaqayyoon na dhiisee jira. Karaa jireenya koo Waaqayyoon warra Efesoonitti akkuma amma dubbatu kanatti dubbataa jira. Garuu rakkoo baay'ee keessa jira warri jettan wanni isinitti dhaamuu barbaadu akka sagalee Waaqaatti karaa Waaqaatti as deebi'a. Waldaatti deebi'a. Abdii keessa Waaqarra kaa'a. Keessa keessanitti hamii faca'e hadhaa faca'e hundayyuu sagalee Waaqaatiin isin keessa akka buqqisu Waaqa kadhadha. Waaqa fuulduratti kadhuuf deebisa. Waaqatti abdii keessan kenna. Biyya adda addaa keessa kan jiraattan Waaqa kan beektan garuu ammaaf rakkina adda addaatiin karaa Waaqaati irraa kan maqxani Waaqayyoon isiniin kan jedhu karaa jireenya keessanitti deebi'a. Because namni karaa jireenya Waaqaatti yeroo deebi'u eebbatti deebi'a jechuudha. Mana keessan keessa meeshaan guutuudha, jireenyi guutuudha, waan baay'ee qabdu garuu nageenya hin qabdan. Nageenyi kun an deebi'ee dhufu kadhannaan gad deebi'a mana keessan keessa. Kanaaf Iyyaasuunanii fi maatiin koo Waaqaa fi saganna isin maal Waaqa sagdaniif waan gootan filadhaa jedha. Kanaaf waan filannu, waan sagannu, karaa nutti deemnu kun karaa murteessaa akka ta'e hubachuun gaariidha. Walumaa galatti kadhannaan keenya Waaqa biratti fudhatama akka argatu yoo barbaanne karaa Kiristoos duwwaa akka ta'e hubachuun gaariidha. Yeroo tokko namoonni ergamtoota yookaan eenjiltoota adda addaa karaa siin Mikaa'eltu naa geessa, Goorgisitu naa geessa, eenyuun naa geessa kadhannaa koo jedhu. Akka sagalee Waaqatti kun hin jiru kan akkasii. Sagalee Waaqaa kadhannaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin duwwaa Waaqa bira ga'a. Period. Karaan biraan jiru. Kanaaf karaa kanaan waree deemnu Waaqa biratti yaadni keenya fudhatama qaba. Kadhannaan keenya fudhatama qaba. Simatama qaba. Deebii qaba. Waan adda addaa qabaa jechuudha ija Waaqaatiin. Because karaa ilma isaa duwwaadha Waaqayyo akka communicate goonu Waaqayyoon barbaadeera. Mana mootummaa yookaan paalaas yookaan misraa mootummaa deemtanii otoo nama kararra hin jirre hin dubbisin otoo beellama hin qabaatiin otoo waan seera tokko hin godhin akkamitti mana mootummaa san seenuu dandeessu. Lafa kanarratti jechuu kooti. Waaqayyoon gara araaraa kan kaa'e ilma isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef kanarraa jallachuudhaan karaa biraatiin karaan fayyinaa hin jiru. Yaa saba Waaqayyo. Kanaaf jireenyi keenya yeroo hundayyuu seentariin jireenya kiristaanaa Kiristoos san ta'e sababni isaa kana. Walirraa immoo hin citu. Enerjiin isaa walirraa hin citu. Karaan isaa walirraa hin citu. Geeddarumsa jireenya keenya irratti fidu kun walirraa hin citu.